Itoophiyeessitooti federaalummaa Itoophiyaa ciga'an caaseffama bu'aa siyaasa gosaa jedhanii abaaraniiru. Finnoota caaseffama isaan dhalatanis fala osoo hin taane daba tokkummaa Itoophiyaa diiguuf aggaamame bu'aa harcooyii yaadaa Istaaliin akka ta'etti fudhatu. Heera Itoophiyaa federaalummaan ammaa gadhaabees heera bineensa bosonaa moggaasanii fafeessuun fudhatamummaa dhabsiisuuf hedduu ifaajan. Siyaasa gosaa yennaa jedhan siyaasa sabaa jechuu balfaniiti. Qooqii gosa jedhu jecha afaan Oromooti. Caasaa ijaarama saba Oromoo keessaa sadarkaa gidduu bakka bu'a. Habashootii aadaa gosaan of ijaaruu hin qaban. Gosas hin moggaafatan. Kanaaf jecha kana Oromoo irraa ergifatanii jallisanii dhimma itti ba'aa jiru. Siyaasa gosaa wanti jedhamu hin jiru. Kan Itoophiyaa keessatti hundee jabaa qabu siyaasa sabaati. Jecha kana jallisanii dhimma itti ba'uun tuffii sabootaaf qaban mul'isa. Tuffachuun ammoo amala addaggeeti. Addaggummaan of tuulummaa keessaa dhalata. Hanga lafarra ejjetan sabootarra ejjetu. Heera bineensa bosonaa ennaa jedhan ammoo xarangaa'ota Tigraay tumamuu heerichaaf hadheeffaman itti xiqqeessuu barbaadanii fakkaata. Akka gurguddoon habashootaa fi abukaakkeen isaanii falmanitti federaalummaan Itoophiyaa tokkummaa laaffisee goolii hammeessa. Impaayerri waldaa Sooviyetii fi Yugoslaaviyaa godaana kanarratti diigamuu yaadachiisu. Akka kanaan yoo itti fufe hireen Itoophiyaas hiree impaayeroota diigamanii yaayyoo addunyaarraa dhabamaniin ala hin ta'uu jedhu. Yoo lallaban garuu dhugaa hadhaawaa tokko gonkumaa fudhachuu didu. Impaayeroonni kan diigaman duris ta'uu amma ofittummaa, ofirrummaa, of tuulummaa fi shaakala abbaa irrummaa olaantummaa saba tokkoo mirkaneesse sabooti harqoota isaa jalatti jireenyi isaanii roorrifame bara baraa dhiitamanii buluu waan didaniifi. Kanaaf Itoophiyaan yoo diigamte sababni guddaan shaakala abbaa irrummaa olaantummaa habashootaan gad dhaabbate malee gaaffii Oromoo, Somaalee, Affaar, Sidaamaa fi kanneen kana fakkaataniitiin ta'uu hin danda'u. Fuuldurattis balaa guddaan itti aggaamame kan mul'atu fedha dhaabbataa mirga sabootaa ukkaamsuu, kaayyoo sabootaa hanqaaqsuu akkasumas federaalummaa ammaa diiganii sadachoo sirna tokkeessoo olaantummaa saba tokkoo qofa beekuu gad dhaabuuf carraaqqii taasifamudha. Impaayera saba tokko, aadaa tokko, afaan tokko, duuchumatti eenyummaa tokko abjoochuun ammoo diigumsa isaan yaacessuu jarjarsuu yoo danda'e malee gonkumaa gaaffii bu'uuraa sabooti kaasan hin hanqaaqsu. Murnooti yaada Itoophiyeessitootaa tarkaanfachiisan heera bineensa bosonaa ittiin yakkan takkaa'uu akka isaaniif tolutti keessa deebi'anii sakatta'uun fooyyessuu yookaan ciranii gataa balfa seenaa keessatti darbachuu barbaadu. Ejjennoo isaanii kana haala burjaajii hin uumneen Oromoo fi saboota hundaatti himaa turan. Yaada isaanii kanaan barreeffameera, weeddifameera, do'iin hojjetamee dhiyaateera. Murnooti faallaa yaada isaanii hiriiran dhiphummaa, diigdummaa, farra namummaa akkasumas farra tokkummaan yakkamanii afaan qabachiifamuu, carraa dhorkatamuu fi fafeessamuun amala baratamaa dhufedha. Dhaabota saba keessaa bahan iddoo san kan siyaasaas ta'e kan noolaa, kan bilisummaas ta'e kan federaalummaa, kan hidhatee lolus ta'e kan nagoomaan tattaafatu hundumaa guuboo tokkotti naqanii abaaruu, yakkuu fi fudhatamummaa dhabsiisuu yaalu. Murnooti Itoophiyeessitootaa federaalummaa booda hanga ta'e yaadi harkaa bittinnaawee bu'uurri yaadaan jiroo harkaa burkutaawee guddaa fi xiqqaan isaan lagatee ture. Amma garuu deebi'anii mataa ol qabataa jiru. Akka tilmaamaatti hawwiin alagaa inni guddaan heera amma yakkamee hadheeffatame kana geeddaruudha. Heericha dhibdee siyaasaa biyyattiin keessatti hunkuramtuuf gaafatama taasisaniiru. Kanaaf heericha geeddaruun dhibdee siyaasaa Itoophiyaa furaa jedhanii yaadu. Kun hawwii isaaniiti. Dubbiin gara itti deemtu qalbeeffachuuf yoo heerichi geeddarame keeyyatoota akka bulguutti fafeessamanii abaaramaa oolan muraasa feccoon ilaaluu barbaachisa. Kun bidiruun Itoophiyeessichaa federaalummaa ammaa eessatti geessuuf akka taa'u qayyabachuuf tola. Seensa heerichaa. Heerri Itoophiyaa seensa isaarratti nuti sabootii, sablammootii fi uummatootii Itoophiyaa jedhee eegala. Seensa kanatu hunda caalaa bulguu diigumsaatti fakkeessamee abaarame. Itoophiyeessitooti bu'uurarraa jireenya sabootaa fakkeenyaaf Oromoo, Somaalee, Sidaamaa, Affaarii fi kanneen kana fakkaatan waakataa as ga'an. Tokkichii fi qoommaa'aan isaan biratti beekame saba Itoophiyaa qofa. Qooqi saba jedhu habashoota biratti hin beekamu. Barattooti jaatamoota keessa sooshaalistummaa cuubaman yaadota Leeninii fi Istaaliiniin haala qabatamaa Itoophiyaa keessatti kooyinuuf kanaaf rakkataa turan. Itti kabeebsaaf jechi gi'izii keessaa soqamee argame biheer kan jedhuu fi irra guddaa gurmuu hawaasaa dhala namaa caalaa lafa bakka kan bu'utti dhimma bahan. Fakkeenyaaf akka afaan gi'iziitti zabiheer bulgaa jechuun nama biyya bulgaa jechuudha. Kanaaf rimsamni saba jedhu durumaanuu barsiifata habashootaa keessa hin turre. Hubannoo dhabuutti fedhiin siyaasaa ennaatti idaamu ammoo haala hammeessaa uuma. Qabiyyeen seensa kanaa waa lamaaf hadheeffatame. Tokko nuti sabooti, sablammootii fi uummatootii Itoophiyaa ennaa jedhu
raggaasistooti heerichaa birmadoota of danda'anii ijaajjan gaafa federaalummaa sanarraa dantaa ija qabu dhaban gaa'ila itti seenan diiganii deemuuf haboo olaanaa akka qabanitti fudhata. Hanga ribsama kanaan deemametti tokkummaan Itoophiyaa yoomiyyuu balaa itti aggaamame jala jiraataa jedhee yaadda'a. 2. Itoophiyaa keessa uummatoota malee sabootii of danda'anii ijaajjan hin jiranii jedhee amana. Yoo jireenya sabootaaf beekamtiin kenname yoo bubbule malee sabootii adda addatti beekaman biyya ijaarrachuurraa humni duubatti deebisu hin jiruu sodaata. Sodaa kanaan ababbara. Yaaduma Istaaliin yoo fudhanne saba jechuun hawaasa uummata tasgabbii qabeessa seenaan walitti qabame kan afaan, daangaa, jireenya dinagdee fi dhaaba ayyamqawaa waloo irratti hundaa'ee fi aadaa waloon mul'ifamuu jedha. Hiikuma kanarratti yoo walii galame impaayerri Itoophiyaa guuboo sabootti itti cafaqaman yookaan akka jecha Ernest Gaallarritti mana hidhaa sabootaati. Gogaa falmuun yeroo ofii gubuu yoo ta'e malee Itoophiyaan saba tokko yaadi jedhu hin deemsisu. Kaayyoon gogaa falmaniif ammoo saboota impaayeratti walitti cafaquun saba tokko Itoophiyaa, aadaa tokko Amaaraa, ilaalcha tokko Itoophiyummaa gadhaabuuf nuffii malee carraaquudha. Aangoo heera Itoophiyaa keessatti tarreeffame keessaa kan akka keeyyata 39 al tokkotti leelloo fi ciigoo keessummeesse waan jiru hin fakkaatu. Gareen keeyyaticha leellisu mirga sabootaaf wabii amanamaa iggitii dhugaa kenneetti fudhatu. Keewwata utubaa heerichaa yeroo labsii muddamaa keessatti illee hin cabnee fi lafee dugdaa mirgoota hundaa akka ta'etti ilaalu. Mirga sabooti fedhaan adda ba'uu heeyyamuun yoo waliin jiraachuun dadhabame filannoon lammataa jiraachuu beekanii sun akka hin dhufneef of eeggannoon wal kabajaa, wal qixxummaa, gaarummaa, qajeelummaa fi obbolummaa akkasumas dimokiraasummaan godoo tokko keessa akka jiraataniif karra banaa egereen keenyas yoos miidhagaa jedhu. Kanaaf keeyyata 39 hidda yabbuu saboota fedhaan walitti hidhee yaaddoo diigumsaa raawwachiisee jedhanii mararfatu. Faallaa kanaa cigaatoti keeyyatichaa ammoo keewwata tokkummaa Itoophiyaa ifatti diigee yaada jedhuun hadheeffatanii mormu. Keewwatichi akka yaadame abbaa irrummaa, olaantummaa saba tokkoo fi dhiittaa mirga dhala namaatti karra cufe osoo hin taane goolii, jibba, finxaalessummaa fi atakaaroo akaakuu hedduu saboota gidduutti uumame nagoomaa fi tasgabbii golgoleessuun komatu. Walitti bu'iinsi saboota gidduutti sababa adda addaan dhalatu muddamni siyaasaa, walfaallessi yaadaa fi akeekaa akka waan bu'aa keeyyata kanaa ta'etti fudhatama. Kanaaf keewwatichi haqamu malee nageenyi akka hin argamnetti wacabbaru. Gurguddoon Habashaa fi abukaakkeen isaanii waggaa 30 darban irra guddaa yeroo fi waa tattaa'oo fi keewwatuma kana balleessuuf waan qisaasan fakkaata. Duulli heericha yaadannoo siyaasaa Itoophiyaa keessaa balleessu akkasumas caasaa federaalummaa isaa diiguudhaan akka haaraatti yookiin akka fedha isaaniitti yoo ta'e gara federaalummaa lafquwaatti geeddaruu caasessuuf dibbeen reebamaa oolu kanarraa ka'a. Boqonnaan falmii kana gara tokkotti bahee dhadhaa fi dhamaatti hin dhiimbiibamne. Keeyyati 39 leellifamus, ciga'amus, eebbifamus, abaaramus takkaa'uu akka abdatame mirga, walabummaa fi dimokiraasii saboonni fedhaniif waardiyyaa dhaabbate saboota hacuucamoo dhiittaa sirna abbaa irree akka haaraatti gad dhaabbate irraa hin ittisne yookaan akkuma sodaatame daafii dhiittaa mirga ilmoo namaa diigamuu Itoophiyaa hin mirkaneessine. Hokkara siyaasaa akkaan hidda gad dheereffate keessatti akkasumas waraana barbadeessaa biyyattiin ittiin hunkuramaa jirtu jalatti kan saboota walitti dirqee jiraachise irree roorrisaa afaan qawwee keessaa maddu malee wabii keeyyatichi kenneen miti. Qawween waa hunda furaan fuulduratti ilaalama. Ammatti garuu heericha caalaa qawweetu Itoophiyaa dhaabaa fi dagalee wal gadhiisaa jiru walitti kabeebsee argama. Utuu keewwatichi wabii ta'ee silaa Tigraay addatti ittiin hadheeffamtu dhumarratti waraana itti seenteen maaliif barbadoofti? Itoophiyaan biyya shaakallee abbaa irrummaa hidda gad dheereffatedha. Abbaan irree kamuu umrii dheeraa bulchuu barbaada. Kanaaf ammoo hirkoo amanamaa inni dhugeeffatu heera ittiin kakate osoo hin taane humna qawwee nageenya isaa ittiin tikfatudha. Haga abbaan irree afaan qawween malee hin dubbannetti ammoo heerri jiraatee jiraachuu baate uummata jireenyi isaa roorrifamee dhiitamaa jiraatuuf garaagarummaa hoomaatuu hin qabu. Hokkara siyaasaa Itoophiyaan keessa gangalataa jirtu hundaaf heericha keessumaa keeyyata 39 gaafatama taasisuun hin deemsisu. Maddi rakkoo hundaa hundeen kolonii buqqaafamee baduu hanqatuudha. Itoophiyaan amma maqaan federaalaa shaakalaan garuu impaayera. Madaala dhiittaa mirga ilmoo namaarra keenya yoo ilaalle Itoophiyaa mangistuu fi Itoophiyaa mallas yookaan abiyyi gidduu garaagarummaa maaltu jira? Uleen aangoo tokkorraa kan biraatti akkuma daddarbeen hangi roorroo yoo dabale malee gonkumaa hir'ate sabooti hacuuccaan eelche libsuu ijaafillee aara galfatanii hin beekan. Itoopheessitootii waa'ee tokkummaa Itoophiyaa ennaa wacabbaran waa'ee dimokiraasii, waa'ee bilisummaa, waa'ee ulfina mirga ilmoo namaas duukaa dhiphachuu qabu.
Waa'ee shaakala abbaa irrummaa ulfina sabootaa xiqqeesse duubatti dhiisaa shaakaluma fakkaataa yookaan irra hammaataa gad dhaabuuf hamuummachuun tuffii sabootaaf qaban akkasumas addaggummaa isaanii agarsiisa. Itoopheessitooti maaliif nama isaa balfanii lafasaaf maraatuu gaaffiin jedhu yeroo hedduu dhaga'ama. Fakkeenyi gaariin tokko dhimma ulaa galaanaa beekamtuu Asab waliin wal qabatudha. Asab ulaa tokkicha Itoophiyaa galaanatti fullaastuu fi addunyaan wal qunnamsiiftu turte. Uummati Eertiraa Itoophiyaa irraa bahee bilisummaa ofii gonfachuun Itoophiyaa ulaa galaanaa Asab dhabsiise. Eddasii boochuu fi boochistuun Itoopheessitootaa hundi Asab dhabuu akka dhuma jireenyaatti fudhatanii gaddaan onnee of cabsu. Asab kan Affaartichaati. Affaartichi ammoo hinkoo koloneessaa sadii ta'ee Itoophiyaa, Jibuutii fi Eertiraa gidduutti hiramee dhirsa sadiif gugguufe. Yoo durfannoon ulfina namoomaaf kan kennamu ta'e kan dhiphatamuun irra jiraatu waa'ee Affaarticha ulee dha'ichaa dabaan bulummaa biyyoota sadii jalatti dararamaa jiru ta'uu qaba ture. Sun hin taane. Affaartichi lafa kanarratti uumamuu isaayyuu feetu muraasatu quba qabata. Asab handhuurri Affaartichaa kan inni gaala irra ooffate, kan beelada irra bobbaafate, kan inni itti ko'ommatee misoomsaa kunuunsee yoonaan ga'e garuu Itoopheessitoota hunda biratti jechuun ni danda'ama. Akka lafa waadaatti ko'inamtee gaaf tokko deeffannaa abdii hin dhommooqneen eeggatama. Affaar abbaa biyyaa, abbaa mirgaaf homtuu hin dhiphatu. Hoodii fi jetteen irra jireessi Itoopheessitootaa dhugeeffatan saboota impaayera kana keessatti hidhaman wayyaba isaanii halagoomse mirga abbaa biyyummaa fi abbaa lafummaa dhabsiisa. Fakkeenyaaf akka hooda mamii malee dhugeeffatanitti Oromoon alaa dhufe. Kanaaf lafa weeraraan nurraa fudhatee jedhanii amanan irratti mirga abbummaa hin qabu. Hooda Oromoo alagoomse kana daa'imman ofii barsiisu. Daa'imni gowwichi hooda kana dhugeeffataa guddate lafa gulummaa akaakilee fi abaabileesaa takkaahuu seeraan yookaan humnaan deebisuuf dirqama ofitti fudhata. Yoo dide akka gantuutti ilaalama. Taatullee yoo heeraa heerri hin eeyyamuuf, yoo humnaa yaalanii dadhaban. Duuba akkamiin Oromoo lafa oomisha taadhiira diriirfatee qubatee buqqisanii laficha dhuunfachuun danda'ama. Akka aadaa achi as dhuftee Habashootaatti lafti gulummaa mootummaati. Heera Itoophiyaa aangoo 43 jalatti akka eerametti lafti qabeenya waloo saboota, sablammootaa fi ummatoota Itoophiyaa kan hin gurguramnee fi hin geeddaramnedha. Edda akkas ta'e carraan hiyyeessa Oromoo irraa lafa bitanii buqqisuu hin jiru jechuudha. Gaggabni Itoopheessitoota lafa labsa hin dhommooqneen shaqata akka fedhetti bitamu, gurguramuu fi geeddaramu taasisuudha. Yoo lafti shaqata ta'e Oromticha, Anyuwaakicha, Nyuweericha, Barticha, Gumuzicha, Somaalticha, Shinaashichaa fi kanneen kana fakkaatan amma akka tokkoon yookaan akka biraan dhiibbatan akka salphaatti karaa seera qabeessa lafa isaa dhaalanii qullaatti hambisuu danda'u. Maallaqni humna aangoodha, jireenya. Dureessi hiyyeessa caalaa mirga, bilisummaa fi carraa akka qabu beekamaadha. Itoophiyaa keessa coba dafqa ofiin duroomanii carraa uumanii saba ofii kan tajaajilan muraasni akkuma jiran dureessitooti bara baraa sirnatti hirkatanii dafqa uummataa saamaa, qabeenya biyyaa dhuunfataa, seeraa alummaa akaakuu halleen qabeenya leecalloo fi waatattaa tuullataa kanneen of kootomsan hattoonni hedduminaan argamu. Mootummaa dhufee darbu hunda keessatti bulcha yeroo gadhaabuuf qooda olaanaa kan kennan dureessitoota hattoota qabeenya biyyaa fi dafqa uummataa saamtudha. Mootummaan bulcha yeroo tokko sabarratti, lama dureessitoota hattoota irratti hirkata. Mootummaan Habashootaa al tokko impaayera ala biraa federaala jedhaa aangoo irratti wal furan akka sabaatti feetu Amaara yookaan Tigree keessaa bahan. Kanaaf sirnatti hirkatanii duroomuuf carraa bal'aan kan abba tokkootaa yookaan murnoota isaan keessaa bahaniiti. Dureessota holqa Finfinnee keessa riphanii asii fi achitti gamoo dheeraa tarreessan, kaampaanota gurguddaa hundeessan, warshaa adda addaa kan banan, shaqata alaa galchaa dhiyeessii alatti baasan, warshaa dhaabanii warqee fi meetii lommoxan, qonna babal'aa, geejjibaa fi industiroota akaakuu hallee irratti iddoosan, diittota hunda ilaalaa osoo sirnatti hirkatanii qabeenya biyyaa fi dafqa uummataa hin saamin kan sadarkaa sana ga'e argachuun ciimmaa qeerransaa ta'a. Gabaabumatti Itoophiyaatti osoo sirnatti hin hirkatiin duroomuurra gaalli uraal ilmoo keessa darbuutu salphata. Kanaaf Itoophiyaa keessatti gingilchaa tokkoon saboota hunda yoo gingilchine eenyutu irra dureessaa gaaffii jedhu deebisuun nama hin rakkisu. Harcooyin Itoopheessitoota holqa Finfinnee keessa riphan akka tokkoon yookaan akka biraan yakki saamichaa qabeenya biyyaa fi dafqa uummataa harka isaaniirra jira. Saboota irratti gantummaa raawwatanii duroomuu isaaniitiif leeyyoon homaatu ittiin dhaga'amu. Ammas taanaan carraan biraa argamnaan gantummaa dabalataa raawwatanii aangoo qabachuu yookaan qabeenya horachuurraa humni duubatti isaan deebisu hin jiru. Gantoonni kunneen hagamuu tokkummaa Itoophiyaan dhaadatan libsuu ijaafillee tokkummaa dantaa sabootaa guddisee ulfina biyyaa ol kaasuuf dhaabbatanii hin beekan. Dabeessota, yakkamtoota, cubbamtoota.
Itoophiyaa keessatti keessumaa lafti magaalaa warqee fi meetii caalaa gatii guddaa baasa. Magaalaan gatiin lafaa samii tuqe ammoo Finfinnee Oromtichi irraa buqqaafamuu fi dhiibbatamudha. Heerri Itoophiyaa bittaa gurgurtaa fi geeddara lafaa yoo hayyame dhuguma eenyutu bitachuu danda'a? Oromoon bitachuu danda'a? Qonnaan bulaa hiyyummaan dugda kutee bitachuu danda'a? Haati hiyyeessaa godoon itti dhimmisu bitachuu dandeessi? Horsiisaan eegee loonitti rarra'ee gammoojjii keessa jaawwaree jiraatu bitachuu danda'a? Sabboontichi siyaasaan yakkamee ari'atamu bitachuu danda'a? Gonkumaa hin danda'an. Lafa bitachuu kan danda'u dureessicha hattuu qabeenya biyyaa fi dafqa uummataa saame qofa yookaan ammoo ilmaan isaa fi kanneen isa waliin hidhata addaa qaban qofa. Har'a isaan kanatu heericha geeddarsiisee bittaadhaan lafa Oromoo fi saboota biroo saamuuf hamuummata. Tibba maaster pilaaniin magaalaa Finfinnee Oromoota golee hundaa dheekkamsiise tokko naannoon Finfinnee albuuda qotamee hin dhumnedha. Albuudicha qotuuf bosona isaa irraa ciruun qulqulleessuu barbaachisaa jedhamee qondaalli EPRDF tokko himatamaa ture. Dubbicha yoo koyinne albuudichi lafa bosonichi uummata Oromoo irra qubatee jirudha. Laficha misoomfachuuf qonnaan bulaa Oromoo irraa buqqisuun qulqulleessuu barbaachisa. Kaayyoon Itoophiyaasitootaas kanarraa adda hin ta'u. Qonnaan bulaan Oromoo takkaa'uu hiyyeessaa yookaan sirni dhiibbatu sanarraa lafa bitanii buqqisuu hawwu. Gaggabni isaanii imaammata zi'oonummaan tokkuma. Zi'oononni akkasiin Filisxeemota hiyyeessotarraa tolaan yookaan dirqamaan lafa isaa bitatanii edda buqqaasanii booda galoo galaana Gaazaatti dhiibanii baqattuu fi kadhattuu taasisanii ulfina isaanii dhiitan. Kaayyoo zi'oonummaa karaa Habashaa Itoophiyaa keessatti lubbuu horataa jiru yeroon dura hin dhaabbatamu taanaan yeroo kamuu caalaa jireenya Oromoo irratti balaa hamaatu aggaamamee jira. Oromoo qofa miti. Jireenyi Bartaa, Gumuz, Shinaashaa, Anyuwaak, Nuweer, Majangar, Shakkichoo, Kaafichoo fi kanneen kana fakkaatan carraa qubsumaan lafa oomishaa taadhii irra jiran hunduu balaa itti aggaamame jala jiru. Zi'oononni suukii namoomaa homaatuu hin qaban. Ulfina dhala namaaf dhiphatu hamilee qabaatanii hiyyeessaaf garaa laafu biyyaaf yaaduu jedhanii eeggachuun daallummaa ta'a.